Ya Maariyaam bu'uura fayyinaa taatee, yaa Maariyaam Waaqayyoo si filate, addunyaa haaraadhaaf araarsituu taatee, imaanaa fannoo jalaatee, yaa Maariyaam ati keessa keenya jirta. Keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta. Si faarfanna nuti Maariyaam jenne mana ilma keetti galata siif laanne sagalee guddaadhaan maqaa kee ol kaafna ifa jiru keenya Maariyaam siin jenna. Keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta. Darrafoo waamtee haadha ifaa taate qulqullummaadhaan Waaqaaf amaanamte addisa nuuf taate badiisa keenyaaf taasisin dagannu garaa kan keenyaaf. Keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta. Hunduusi waammata ilma keetti amaane Gabriel si kabajee namni maaf si gane akkuma Sodoomii banne kan jedhamne karaa keetiin Maariyaam seenaan jijjiirame. Keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta. Biiftuu ishee dhugaa kan hundumaaf heeftu misiraachoon dhufe akka haadha taatu waadaa nuuf kennamte karaa Yohaannis tawaa'iduu biraat maqaa qabdarresi. Keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel haadha nuuf taateetta taasisin dagaannu keessa keenya jirta. Keessa keenya jirta Maariyaam sida ati bara bara gammachuun nuuf dhufe samii gubbaarra Yesu Amaanu'eel
Haadha nuuf taateetta tasasiin dagaannu